Oolmaan sharafoota maallaqaa kanneen biyyoota adda addaa kanneen akka biyya Turkii riilee fi akkasumallee paawundi sterlingii dabalataan chaayinaawwan akkasumallee yuuroo dabalataan Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar Awustiraaliyaa doolaar akkasumallee Israa'el shiqil Oomaan riyaalii fi Joordaan diinaar Bahreen diinaar Kuweet diinaarii fi kanneen akka Saawud Arabiyaa riyaal Dubaay diraam biyyoota kanneen akka Siwiidin kiroon chaayinaa hewaan biyyoota adda addaa kan isiniif qabadheen dhufe jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u lafaaf bakka jirtanitti kanatti sun guyyaan har'aa akkuma beekamu Desembarii 8 baatii 12 2025 oolmaan sharafaa kan maal akka fakkaatu dabalee jiramoo wayis immoo hir'isee akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Kallattii lamaaniin karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaatiin wajjin ilaalle jechuudha. Asumaan immoo namoonni chaanaala koo yookiin immoo mana koo kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa viidiyoo koo immoo laayik gochuudhaan eegalaa yeroo viidiyoo daawwattan isiniin jechuun barbaada. Egaa gara turtii keenya yookiin immoo gara sagantaa keenyaatti eegallaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa egaa tokkoffaarraa yoon isinii ka'e Turkii riileerraan isinii ka'a. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 4.24 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 241.80 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokkoon isaa 198.38 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii yookiin immoo sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 590.2 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 484.60 oolee jira. Inni itti aanu chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.64 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa hewaan tokko 21.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.62 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Ameerikaan doolaar otoo isinitti himiin dursa warreen Joordaan jiraraa doolaarri isinii kennamu koottaa asumaan akkasumallee walumaa galatti tootaalii Beeruutis kan fudhattan doolaara waan ta'eef asumaan dhaggeeffadhaa si'a takkaa isinii wayya jechuudha. Kanaaf bakka sadiitti barreessuurra bakkuma tokko nuu wayya isiniin jedha. Warreen gaaffii komentii jalatti maa Joordaan bira dabarte warra doolaara warra Beeruutii hoo maaliif hin agaruu ijji kee walli jettaniif jechuudha. Asumaan dhaggeeffadhaa. Ameerikaa doolaariitu isinii kennama. Kanaadaa miti Awustiraaliyaa miti kan isiniif kaffalamu Ameerikaadha. Waan ta'eef asumaan dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa jechuudha 181.39 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 131.12 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.57 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 120.44 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 98.73 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.57 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 54.21 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 40
9.32 oolee jira jechuudha. Guyyaa eeggaddaa isan sinitti meerra saantiba 2 bichaa qannasee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 41.28 oolee jira. Akka eeggaddaarra inni immoo saantiba xiqqishuu ture. Eeggaddaa 41.19 ture. Har'aa 41.28 tti ol butamee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.33 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.40tti ol butamee jira jechuudha. Guyyaa eeggaddaa karaa baankiitiin 40.33 ture. Saantiba 7 bichaa dabalee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo saantiba 3 saantiba 5 bichaa dabalee jechuudha. Karaa gabaa gurraacha immoo saantiba 5 bichaa dabalee garaagarummaan guyyaa eeggaddaa fi guyyaa har'a saantiba 5dha. Kanaafuu namoonni maallaqa guddaa of harkaa qabdan jechuudha. Akka Saawud Arabiyaatti namoonni ergaa jiran 26 22.60 ergaa jiru. Kana jechuun 22.60 jechuun saantiba 60 hin beektu dumbulloo 6 jechuudha. Kana jechuun immoo riyaalli tokkoon isaa birrii Itiyoophiyaatti jechuudha 44 olitti sharafamaa jira. Namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha. Namoonni garmalee xiqqishuu kan taate qabdan immoo hanga 23tiin jira isiniin jira. Egaa kanaafuu namoonni saantiba muraasa kanaaf jecha immoo saantiba 40 garaagarummaa maallaqa guddaaf maallaqa xiqqoo jechuudha. Warri guddaa qabdanii 26 lama saantiba 60 ergitu. Warri xiqqoo qabdan immoo 23 ergitu. Garuu immoo saantibittii kanaaf jecha immoo maallaqa keessan si'a takkaadhaan xirqimmi gootanii 6,700 takkaadhaan namatti laatinaa isiniin jedha. Kun yaada kooti. Dogoggore immoo dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo mashwaara yookiin immoo taaskii namoonni kaffaltan hundi keessaniyyuu 50 mana taa'as yoo ergaa manatti illee dhufanii yoo isin harkaa fuudhan jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Oomaan Riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47 Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 471.60 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 255.84 oolee jira jechuudha. Akkasuma Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 481.28 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 225.57 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 184.98 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.36 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1.49 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 211.50 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.50 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Indiyaan Ruupiidha. Indiyaan Ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira jechuudha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata jechuudha. Namoonni immoo viidiyoon koo isinitti tole akkasumas immoo yaada qabdan dabalataan immoo qeeqa namoonni qabdan immoo jechuudha. Komentii jalatti barreessuu ni dandeessu isiniin jechuun barbaadan jajjabeessuudhaaf immoo laayikiin keessan akka itti fufu yookiin immoo akka itti jabeessitan isiniin jedha. Turtii gaarii turtii biraan walitti deebina.